kun qophii keenya qophii hafuuraa waa hundarraa jedhudha. Qophii keenya qophii waa hundarraa jedhu kana keessatti barreeffama bu'uurri amantii fi yaada garaa isa gaarii maali? akkasumas galateeffannaa qubeedhaan jedhutti Bu'uurri amantii fi yaada garaa isa gaarii maali? Gara amantaa isa mudaa hin qabnee fi yaada garaa isa gaarii bira ga'uuf kiristaanonni hafuura waaqayyoo kana irra jiru hafuura qulqulluutiinis kan barraa'e macaafa qulqulluu yeroo mara dubbisuu qaba. Lammaffaa Xiimotewos 3:16. baay'een namootaa kitaaba guddicha kana kitaaba qulqulluu dubbisanii yeroo barsiistonni lallaban dhaggeeffatanii amala badaa kaleessa qaban irraa deebi'aniiru. qalbii jijjiirrataniiru. Imala isaanii Sillaasee faana taasisaniiru. Isinoo saayintistoonnii fi namoonni beekamoon addunyaa kanarraa waa'ee macaafa qulqulluu kan isaan dhugaa ba'an beeksisuu laata. Jijjiirama bu'uura jireenyaa ofirratti fiduu yoo barbaadde shakkiidhaa fi mammii tokko malee macaafa qulqulluu dubbisuu qabdu. Dooktar Biyoomit Fiiqan. Yuunivarsiitii seenanii barachuun barbaachisaadha akka ta'e nan amana. Haa ta'u malee yuunivarsiitii utuu seeneen macaafa qulqulluu dubbisuudhaan beekumsi argamu beekumsa warra yuunivarsiitii seenanii baratanii garuu ammoo macaafa qulqulluu dubbisanii eebbifamaniif baay'ee fooyya'aadha. Piroofeesar Wiiliyaam Yoon. Waaqayyoo fi macaafa qulqulluun alatti addunyaa kana haqaan hoogganuu fi bulchuun taasisan hin danda'amu. Joorji Waashington. Amma humni koo fi beekumsi koo naaf eeyyametti sammuu koo ishee xiqqoo kanaan kitaabota baay'ee qoradheera jedhee ija jabinaan nan dubbadha. Waan hundarraa kanan dubbadhe garuu macaafa qulqulluutiin kitaabni dorgomu tokko illee kan hin jirre ta'uu qorannoo koon adda baafadhe. Piroofeesar Adamsan. Maaliif laata namoonni daandii dogongoraa irra kan isaan deddeebi'aniif eebbifamaa kan ta'e macaafni qulqulluu daandii qajeelaa irra akka inni isaan qajeelchu hubanneedha. Saayinsistii Mikaa'el Faradaa. Macaafa qulqulluu dubbisuu kootiin bu'aa baay'ee buufadhe. Meensis hafuuraa fi amantiin guutamee dubbisi. Shakkiidhaaf mammii tokko malee bara jireenya kee hundumaa nama waa hundaan fayyaa qabu ni taati. Abiraam Duubeedhaan. Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu barreera nutoo kan ittiin bullu. Caljedhaa hin feenu barumsa haaraa. Daandii duraatiin imala eegalleerra. Eebbi waaqayyoo hundarraa guutee Foonii jaalalaan inni nu waammatee. Gamaa gamanaa walitti nu qabee. Attuu lubbuu naasuudhaan gaggabee. Ija keenyadhaa agartuu ganamaa. Lammummaa dhugaa karaa Maariyaam. Kennaa Yesuus kan ilmaan addaam. Nageenyi gaariinis achitti argama. Mootii keenya irraa nuuf kennamaa. Poostaa du'a keetii ofirraa godhadhu. Otoo hin nyaatamiin ati of yaadadhu. Ragaasiif boquu jilbeenfadhu kadhadhu. Qulqulloota gooftaa adaraa simadhu. Tarree qulqullootaa mirgaan dhaabbadhu. Sitti meera maaloo na qalbeeffadhu. Vaayirasii seexanaa mo'uu argatan nageenya. Uumamni gooftaa warri abbaa keenyaa. Vaayirasii seexanaa mo'uu argatan nageenya. Waadaa qabdu waaqa jaalalaarraa. Xaxaadhaa biloosiin tasan qabdan of bira. Yaadni keenya mootummaa waaqayyooti. Zaazeetii fi kadhaa mormootaa. Bifa isaa ni qabu. Waa'ee isaa faarfatu sagalee kaasanii ittiinis kakatu maqaa isaa waamanii. Garuu maal godharee kana hunda guutanii bifaan fakkaatanii hunda saagalanii isas fakkaatanii yoom akkasa ta'anii duuba miidhaganii keessa fokkisanii yeeyyiin isaanii yoom olaa ta'anii yoom wal arguu ta'uuf fakkaachuu ni qabu.